Waa'ee dhibee vaayirasii Maarbarg hangam beektu? Dhibeen vaayirasii Maarbarg dhukkuba gubaa qaamaa dhiiga dhangalaasu ta'ee bifa weeraraatiin kan mudatuu fi namarrattis ta'ee beeladoota irratti mudachuu kan danda'udha. Mallattooleen dhibee vaayirasii Maarbarg: dhiigni karaa funyaanii, afaanii fi gogaa jalaan dhangala'uu, ho'a qaamaa ol aanaa, qorrachiisuu, mataa bowwoo, dhukkubbii maashaa fi dugdaa, ol deebisiisuu yookaan lolloojjii, dhukkubbii garaa fi garaa kaasaa, shiftoon qoma dugdaa fi garaa irratti bahuu fa'i. Karaaleen dhibeen vaayirasii Maarbarg ittiin daddarbus: dhiiga, fincaan, imimmaanii fi dhangala'oo biroo dhukkubsataa keessaa bahu tuttuquun, meeshaalee dhangala'aa dhukkubsataa keessaa bahuun faalaman tuttuquu, dabalataanis simbira halkanii dhibee kanaan qabamterraa gara namaatti ni daddarba. Tooftaaleen ittisa dhibee vaayirasii Maarbarg kanaa: harka bishaanii fi saamunaan yookiin saanitaayizariin qulqulleeffachuu, nama dhukkubsateef kunuunsa yeroo taasifnu maloota of eeggannoo kan akka maaskii fi haguugduu harkaa yookaan gilaavii fayyadamuu, dhiigaa fi dhangala'oo biroo dhukkubsataa keessaa bahu tuttuquu dhiisuu, nama dhukkubsate waliin tuttuqqiin yoo jiraatee fi ho'i qaamaa yoo jiraate ariitiin gara dhaabbata fayyaa deemuu, nama mallattoon dhibichaa irratti mul'ate karaa of eeggannoo qabuun hatattamaan gara dhaabbata fayyaa geessuu fa'a. Odeeffannoo dabalataatiif sarara bilbila tolaa 6955 irratti bilbilaa. Biiroo Fayyaa Oromiyaa.